jettee isaanii hedduu dhiibde. Dhiiraaf guyyaan qophaa'uu qaba dhugaadha. Suuziilleen akkas jechuun jirti. Waniidha. Murellee dhiiruma akkasitti jaabdee. Dhiiruma ugaa fuudhuuf deemaa bara. Dhiira kaayee fuudhuu deemaa mijammee. Isaaf hin caadu galtee. Wallaahi isin hundinuu galatoomaa wallaahi. Amma irraa baasii haasofsiisa kaa. Galatoo bijeellaa wanni wallaahi hafootu kan geerraa qabu kun fankiisee hedduu si jala ta'a wallaahi. Hedduu wanni gisee hedduu arkuu irra guddaa isaanii warran hin beekne irra guddaa dhagaa. Kanumaan akkatti jessa akka takka wanni jiru malee. Taayigaan obboleessa. Isa obboleessa jechuun hisaab nu keessatti. Qureeshi faamilii hunda neexee dubbisa. No, taayigaan obboleessa. Obsa harar ammas nama ati irraanfatte obsa harar. Fi ammallee. Nama hedduu himee fixuun danda'u. No, nama haalaan tokko farra jiru jira. Taayigaa HB'n tokko farra jira. Lammaffatti obsa harar. Obsa harar. Ollaqeeti jira obsa harar. Teessira jira. No gaa isaan waan maqaa kanatti wanni goonee akkasitti gisee hunda mul'atanii fi wanniidha malee irra guddaan isaanii suma jalatti wallaahi hedduu ta'anii si eegani. Yoo ati mana hin bananne hunda warra na barreessee zammeen eessa jira dumaashiin zammeen hin dhufu ni rafnamoo akkamii. Hin dhufu gisee nan jeen hayyee baga nutti himte galatoomi ni rafnaafaa jaanii warra na barreessu jira wallaahi. Saniifuu kabajamuu qabdi faamiliin tantee Qureeshii faamilii gisee hunda kabajamuu qabdi bikka hundatti. Isin hundi tokko lama warraan magaa xiqqishoo asirratti gisee filaawara fa'aa ol daddarban. Obsaan arara kuni wanni itti bareen gisee hunda gisee ni geema taphatu filaawara guutuun beekama. Filaawara guutuun beekama saniifin gisee hunda isaa harka malee isin hundi kabajaa isiniin mala wallaahi warra taaptaaf gootaniif. Warra jala teessanii koomantii barreessitanii koomantii poositiivaa barreessitanii zamaanoo keessan jajjabeessitan. Qureeshiin isin jaallata. Bakka isaa bu'ee isin hundaanillee isin galatooma. Dumti baga dhalattee wallaahi. Yaarraa kana kee namni akka keetii kun. Wallaahi namni akka keetii ta'e. Galatoome wallaahi baga nama na'ite. Obsa. Zamana kana dalaanis kan majaarsa yoo zamme ambita sahabat yo pada sifin di sayartiu Maru di suta laki bro wallahi maluma an sahabat obbaleti ya bar atna mana bochu so toresani nadis ga amma garana balesini garana lafisin bro nanta badalaki. Yeah, thank you, college. Wallahi, ati berkali dah. Wallahi zaman apa kali tinggi wallahi. Teisira tanah nana ka please. Teisira nana ka. Teisira nana kimaru. Om san ditorkin kani ka kab. Zamet. Saya nak bro. Anak dura buah. Anak rantan fudu malah mo. Wala takkan. Sama lu mana tu futu mujang mal sa. Kini invite sa mujang mal puta. Suzan fura. Suzan abadan ni asal le persa tamishi. Oson torba fude hunda. Suzi. Micho bes tu padu. Isinu dira marat ete mereza me telefon. Nama marat ete bisinu. Guys, nama level dandesu. Zamaanoo waan takka dubbadhu. Maal dubbatta samaaroo hin bitanne mas. Warra ol seena kana dubbisiiti. Nama hafe farra hanga galgala hanga ganama hanga gabbuutee raftutti anasuma inni nama galchaa oola. Arra tara. Hayyee. Yaada kannatanii anumarratti. Yaada kannatanii akkasitti. Leechaaku. Nama kaanii arra. Zamme. Akkami nagaami zamaanoo kana akkamitti agartu obbolo? Awo zamaanoo asitti nagarre gaafa inni diraamaa galamsoo baasuun argee
erga gaafasiitii jalaa dhabne gaa jaluman jira. Okay, akkami wanni yaadni naa qabdu faayyoo jiraate. Ay yaada bakka yaada bareedaadhaan sii qaba silleen hin jaaladha. Thank you habibi hayyee. Ati namaan akkaan kabajuu keessaa tokko. Galatame biraan. Hayyee qaalii namaa. Hayya galatame hayyee naa ulfaadhu kabajan. Hayyee karaa amma karaa taayigaatti darbe. Taayigaa. Taiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nagami. Naga fayyada zambe. Akkami fayya alhamdulillah ballo rabbi ta'atome akkami yaanne tana qabdo sirra media kana rattifa. Yaanne nan see qabu wanta kan jiru yaada ati nu qabdu taate malee ani ija naman biroon itin ilaaleenin si ilaala. Hedduun si jaaladha, hedduun si dinqisiifadha. Nama miidiyaa kanarraa dasna joo keessaasi. Thank you Mia. Ayya. Gaaromina kan kee. Ayye galatome ganuma jechuu barbaade zambe. Ayye Tiger ayye galatome. Okay. Amma karaa for you dabar. For you. Ayye. Dachas. Zammeeriya. Wayye akkam nagami. Murreen kun Anna rabbi shamamain qabdolle be kuri harkate kanniin fuudhayyaa akkatti gurguratu sodaateetii dhiisibee wayii keessa jira. Nama wanni tokko nama fuudhu miti isa akkana godhata. Zammee mucaa kana hinoo hin beeku naa dubbadhu hin jenneeni rabbii dubbise gaa. Rabbii dubbise. Egaa rabbii Dole xixiqqoodha. Maleekaan dubbiste. Hayyee Dachas gama yaadanii Waam gaarii jiita. Jajjabaadhu naafetii baay'ee kirraan saayiba feesbuuk irraanii maqaa biraatti niin qaba kanaan waan nan beeyneefi akkasii jajjabaadhu waan gaarii jirta akkanatti karaa khayrii irratti nama keenya intarteen godhanii bashannansiisaa karaa khayrii irra nama bohaarsuun namni keenya hin beeku waan fokkottuu namatti himee booloore heddumeeffachuudha karaa kanaan karaa bareedaan dhufte jajjabaadhu karaa namni hin dhufiniin dhufte. Thank you Dacho. Ayyee galatoomi jamme. Ayyee galatoomi bolo. Ayyee Dumashi nama biraa galchi. Suzy. Suuziin dubbanne kan reefu booda isa qote isaa. Nafadhiyaa. Suzan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Namichana. Zamano. Oh Nasruddin. Sabab bale so namni sodaati qollee taatu ni kabajaa guyyaarraa. Sodaadha. Maali ta'e. Oh Nasruddin. Sodaatoo kiyyan beeytu. Mbeyne wallahi. Ganama wal barra ka sodaadha. Yaa waan sodaadha jeetuman intala takka zamaanoo bara intala teenya fuudhee jeetu nama hundatti akkattiin maddoon gisee karaa deemu. Himachuu qabda malee. Hai. Maaru salaamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa? Fayyaa jirta? Alhamdulillah fayyaadha. Nagaa alhamdulillah. Jarreenu.
أنا من زمان صداقية أيه دي تخنني مرة بدي ساتي taate أيه sakabajuu qaba sirritti دران خلويتات أنا في الراباسيتن soddaan خلويتات أنا في الراباسيتن زمانه هنا طلوع قدي قبوا أجيتي أما مول بانا هم تجارنا لافس وين كاريفا كارت قريشيني لكن صدق رجعنا الرفدة صدق يصير اللي رب ما بيها اللي البانا هم تزود دي سجالنا زمانه أيه galatoomee nasru gaafa tokko kara bookeedhaa deemtu motoraan yes gaafa sana akkanaa miti gaa qilleensaa si fuudha waan qalloo takka gaafa san viidiyoo dookumantarii wayii mara anguddoota lafaan deemee dhugaa bar motora tokko kaatee deemta manzaraa guddaa ka qorqorroo takka kaatee deemta ji motoraan deemu jirta nuti bookeerraa gad deemna ati immoo hara bookee deemu jirta yaa dookumantarii barsiisaa wanni tokko ni beektaa barsiisaa ammadee an bookee gaafa sana isaa ajaa'ibin dhaqee maalitti hin beekan bookee warraan baddee isaa malee hin beeku barsaa ammadee tokko faa kara hirsii kana isaan faan dubbisuu deema dookumantarii tokko ona ituu kanarratti gaafa sanin ijaansi argee beekaa eegasii takkaa ijaansi garre gaafa sana iddoo loqoqoo wayii tokkon ture mucaa mataa guddaa mataa qofaan mul'ata gaafa san qallaa akka kiyyaa tokko amma immoo gaggabatti maashaallah ammallee sitti haa tolu galatame amiin galatoomee miidiyaa kanarratti yaada naa qabdee hojii jiran miidiyaa irratti yaada nan sii qabu kan hin dheengaddaa koomantii feesbuuk irratti barreesse tokko guyyaa obboleettii teenya hangaatu bira dhaabbattee nu gammachiise san. Ani yaada tokkollee osiin qabu yaadni kan kee hundinuu wanni ati dalee hundi waan nama gammachiisu malee waan nama saarrachiisu akka illee hin qabdu. Akka ilma biyyatti waan biyyatan ta'e mataa ol qabu. Malee wanni ati dalagaa jirtu akka illee hin jirtu maashaallah rabbi sirraa jaalatu. Sirraa jaalanne rabbi sirraa jaalatu. Amiin obboloo kiyya galatame. Kan kanarraa fi waa'ee saahiba kiyyaa sanitti naa jabaadhu Jamaal Sheek Bakri. Ayye salaamu alaikum. Anaaf inni saahibaa hiriyaadha wajji guddanne illeedha. Hedduu nama gaarii. Waa'ee dhimma san qofatti naa jabaadhu siin jaa anamma isinirraan gabboo assalaamu alaikum. Galatooma. Maaruu galatoome olana qofan keetiif. Dumaashii teenya jaalatamtuu fi kabajamtuu qaalii namaa nu jiraadhu siin jenna. Ayye ibsaa nagaami. Fayyaadha dumaashii nagaa. Wanni hedduu takka isinirraa na gammachiisu jaarsaa fi jaartii wal fakkaatu ta'uu keessaniin hedduu isinirraa jaaladha. Namoonni keenya dhufanii isinirraa fakkeenya fudhachuu qaban isinu maaruu fi zammaanoon isin jaalala fakkaataniif hiiboo. Thank you sir. Akkanuma yaanii nan qabu biraa jabaadhu si booda jirra. Waan gaarii ani amma kaniin ganama za'a takka ka'uun kaniin za'a takka ka'ee dalagaa seenuun giseen si harkisi jalaa deemuu hin danda'u. Thank you sir. Hedduu takka si jaalannu obboleessa keenya nuu jabaadhu. Akka miidiyaan kee kun guddatee intartereementiitti nuu ce'uu barbaanna. Hawwii guddoo fi yaada guddaa sirna hojii gurguddoo sirraa eenna bakka guddoo si harku fe'an obboleessa keenya. Galatoomeen yaada bilchaataa fi bareedaa naaf miti. Galatoom. Akkasii dumaashii teenyallee hedduu si jaalanne hedduu si qabanye dumaashii. Galatoomaanis hedduun isaan kabaju. Taate gatiin bu'anis nama faamilii teenyaaf carraa kanniif. Thank you. Maame seenaadha seenaa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam akkam nagaami. Dumaashiiti jeqaanii fi gaarii namaatu assalamu alaikum jennaan warri maqaa guutuun. Waalaikum salaam. Zammaanoo gaafii takkan gaafachuu barbaade.
gaafii nan gaafachuu barbaade sa'aatii silaa yeroo mirqaanni keenya nutti tolee achi as garagalee zammaan mujala tetteenyaa hanqa ganama inni salaatuuf hin deema miliyoona hangaa jedhu miliyoona hangeenyatuma buunaa bar walumaan rafna kanumaafu maal taabii miliyoona hangaa ni miti akka inni fooloo isaatis miliyoona warra asumarraa nama arrabsu garagaraa adda addaatiin miliyoona hangaaniituma jiranii zammaanoo maaliif ol hin kaasnee tanaan jettuutu jira as keessa ni jira tanii zammaanoon hedduu nama taphachiisu hedduu nama bu'aarsu gadda adda addaa nama qabu namni zammaanoo jala taa'u hedduu nama gammadu bas bashaasha namaati hedduu takkanatti tolee jira ammallee gartee miti akkanumatti itti nuu jabaadduun siin ja'an akka mataa yatti garuu bar harka lamaanii taaftaabii gizee mirkaaneenumaa zammaanoon naan dhufne namni hundi ammaan yaman sanaadhan jira namni hundi bas inni seenan filfin wanta malee hin beeku zammaanoo malee hin beeku nam takka hin fedhu bas abbaan fedhe laayibirra dhufe abbaan fedhe dhiise zammaanoo yoo dhufe qofa ni ilaala daqiiqatti inni salkan sa'a asooftii maaliif nuun seenne tapha kan kee kanaan galgala namni ni jira ni rafa kunis bas sa'a hojii qabdamoo maalii tayyattu sunatti hin dhagame halkan sa'a dabarsitee dhufta.